السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أبو كيفك؟ أبو قافين أبا أيه قابلو. قافين قافين كيا صلاة فجر اندورا سناني انجرو جتا هه صلاة الفجر. وري ديرا أوبس. صلاة فجر اندورا يعني سنة سنة ننجرو جتني. أين يخجو؟ أنا أجي مونو برات. يعني هتوني كامين اندورا بودا يسودا سنة ليلي بانتمو تم بانت. سنة قرتي سبي بانتمو سنة ليلي بانت. أدباس. فجر يرو أذانني يرو فجر أذانا أيه أذانني يرو صلاة تسينين مثلا دورة فجر يو تو فجر هنك تو صلاة هنك أبتين دورة فجر صلاة فجر نانقل إنقل صلاة سبيو أذاني سنة سبي انجرتو تفيتمو أكس تفيته لا دورة كان فكينيو نتي ألا منتي صلاة نمتي يب نعم nuti immoo warra dhiiraa warra masjiidatti salaatu fajiriin salaatamee ka'amee yoo nuti sunnaa salaannee ka'anee fajiriin salaanne rakkoo maal qaba? nu dubartii waan mana salaannuuf yoo azaane deekaanee irribaa kaanee udu'annee dura sunnaa teenya salaannee waajiba keenya yoo salaanne maal qaba? Akkasii mi gaafinte? Akkas. Warri mana salaatu akkasuma godhuu dandeessa. Yoo akka tasaa masgiida gartee ollaa kee jiraate udu'attee masgiida yoo dhayite isaan walabdaalliin aaminii yoo jiran hausii udu'achu jiru yoo hiqaaman waajiba keedha qabatteeti eega salaata fixxe booda imaamaa hojji kaatee rakaa lameen kee salaatta ka sunnaa yoo immoo mana taate immoo dura gartee udu'attee sunnaa rakaa lameen tee salaattee eegasi waajiba kee salaatta akkasi. Gaafii biraan qaba ishee. Ayyee. Fakkeenyaaf baadiyyaatti namni qotiyyoo qabu namni hedduu qotiyyoo qabu kun immoo hin qabu. Ayyee. Qotiyyoo kana nama biraatti ni kennanii akka naannootti gaa aga ta'e walii kennaniiti namni qotiyyoo hin qabne sun isa qabu sanarraa fudhatee ni ittiin qotatee gaafa midhaan isaa ga'ee fi bilchaatee fi jedhee humna sangaa sanaa jechuudha deebisee immoo sangaa sana jedhee bakka humna sangaa sanaa ittiin qotate jedhee midhaan sana galcha. Wanti kun shari'aatti akkana. Akkitti walii galan fakkeenyaa yoo sangaa qotiyyoo kanneefi hanga inni qote yoo hangana qote gartee midhaan hanganaan sii kannaa kintaala hanganaan sii kannaa irra walii galan moo akka mire? Akkasumatti walii galanii sangaa kennuuf akka murteessan warra biyyaati yookaan kuntaala 2 yookaan 3 akkasitti walii galanii. Sangaan kee kun aanaa qotu. Namni sangaan. Sangaan kee kun. Namni sangaa hin qabne suni. Ayyee. Ittiin qotatee bishaata ittiin qotatee callaa isaa sassaabbatee gaafa jedhu sangaa abbaa sanaa jedhee midhaan isaa gaa walii galan jedhee sangaa sana abbaa sanaa deebisa. Haalli kun akkami shari'aa keessatti? Jechuun gaani sangaa sikkannaa gizee gartee biqilli wanni jee haa qotu sangaan kee kuni qamadii kintaala 5 sii kanna amma kintaala 2 sii kanna yoo irra walii galan uumaa rakkoon qabu. Waan isaa irra walii galan. Yookaan baarakallahu fiikum. Sheekha TikTok irra dhuftanii baay'ee gaariidha gammanne. Maashaallah. Achirratti shamarran keenya hedduun isaanii maqaan Faatumaa Khadijjaadha. Garuu wanti isaan hojjetan yeroo tokko qaabbatanii dhufanii yeroo tokko ofirraa kaasanii yeroo tokko nyaata fudhatanii dhufanii yeroo tokko yaani TikTokiin beekuma muraasa waraabbii kanuma nyaata dhiyeeffatanii asirratti nyaatu kolfuu kun qaaraa wal nyaatisa kun daaraa wal dirba sheekha kanarraa illee nu dubbadha barakallaa fiikum. Inshallah taate inshallah rabbi nu alaaf. Inshallah. Ayya. السلام عليكم. الو. السلام عليكم وعليكم السلام. شيخ غافين قبا. غافين كون كي يكون وايس لهم مرتي. ايه. وري صوفيا وفين جدو
kopiin haala sunnaa ofiin jedhu immoo uummata waabiyyaan jedhu. Waabiyyaa jechuun kun maali? Walumaa musliimni maqaa lamaa fi maqaa sadiin of waamamu waan jedhu barbaadeessanii. Dhuguma akkuma jedhu sun waabiyyaadha. Waabiyyaa sun jechuun sun immoo maali? Gafaan itti barbaade. Duraan dursee suufiyyaan gartee nuti ahlusunnat wal jamaadha. Warri gartee wahabiyyaadha. Jau duraan dursee warri suufiyyaa warri gartee nuti ahlusunnat wal jamaa jau maqaa ahlusunnat wal jamaa kana namayyuu ittiin if yaama. Maqaa ahlusunnati wal jamaa kana namayyuu ittiin if yaama. Maqaa kamiin if yaaman beektaa? Maqaa gartee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hadiisatti dubbate waan je wasataftariqu hadhihi al-umma ummanni kiyya kun adda baba'uuf ta'a. Yahudaan 70 takka adda baati. Cufti warra ibiddaati takka malee. Nasaaraan bika 72 adda baati. Cufti warra ibiddaati takka malee. Sigalee akkasumatti gartee ummanni kiyyalleen bika 73 adda baha. Cufti warra ibiddaati takka malee je. Takkittiin santami yaa rasuulallah jaanii gaafatan. Ma ana alayhi wa ashaabii je. Karaa anaa fi sahabaan tiyyarra jirtu. Riwaayaa biraatti hiya al-jamaa'a je. جماعة لا لما مقا جماعة حديث جوسن الراف تكوني فرطان سنامو الذين يتبعون السنة يجو أهل السنة والجماعة جماعة مالجي جماعة غرتي رسول صلوات ربي السلام عليه الصحابة إرقما ربي جماعة عليكم ما أنا عليه وأصحابي خرانا في صحابان تيرجر تورنا مجرو ملي ورخاني بدأ سيناجي رواية براتي مالجي الجماعة جي تناب أهل السنة والجماعة إيغا غرتي مقاخنا نمو قبت دوبا وري صوفيا لا لما صوفيا نما جرت تك آباشي وجوليدا نتي غرتي ورا غرتي أشاعرة دا نتي ما تريديا دا جان كسمو قسمت أما وري صوفيا قن ورا غرتي أهباشي را عقيدة أهباشي سفلتي عقيدة دادا أشاعرة سفلتي ورا ربي سبحانه وتعالى أرشي أولتي أولته يو أتجته كافر سنجان مالي فيسان ربي نرشي أولتي سولنجرو أكما أباشجته ربي نرشي أولي سنجرو مرغنجرو بيتانجرو سيغلي سيدوبانجرو سيدورانجرو دوبا يسجرنان بكجرون بيكا موجان تاك أهباش أما صوفيا ورّي أمان تنانو تغرتي صوفيا فينجو nuti ashairaadha nabbaara imaanootiidha nuti amantii warra duraan jiruu jan salafiin warra booda dhufee jan akkasuma kusimiti tanaami mataati gartee mataa si oowwifte tanaami duuba dhaggeeffadhu joolotti hin fitne dhaggeeffadhu duuba isaan ashairaa jan abu hasan al-ashariin qarnii 300 eega rasuulli du'e amata 300 irratti gartee kayni dhufe achi dura wanni ashaayiraa jaan wanni maaturidiyyaa jaan wanni kullaabiyyaa jaan sigalee wanni maal jaan hin jirtu aqiidaa maal irra malee aqiidaa gartee sahaabaa ergamaa rabbii rasuulli islaam irra dhiise duuba gaayisaan salafni immoo salafuna saalih salafa jechuun warra gartee nu dura dabre imaamul bukhaariin warra gartee qarnii gartee sadaffaa keessa jiru toora amata 200 maali gartee yeroon inni dhalatee 190 maali irratti sigalee warra kana imaamu shaafii warra isa duraati imaamu ahmad akkas qarnii takka waliin jiran warri kun warra 200 keessa warra jiru abu hasan ashariin isaan booda dhufe abul bukhaarii waan jedhu kaana salafu ja salafni warri nu dura jira kana turan jeedi kitaaba isaa keessa fide salafuna saali salafni abu hasan ashairaa dura jira dhageeffadhu yoolatti warri salafuna saalih jaamu kun ashairaa dura jiran maaturidiyyaa dura jiran na dhageewu jirtaa miti isaan immoo garagalchanii waan jaan nabbaara imaanoot jan nabbaara imaanootiin tabi ashairaa fi suufiyyaa fi maaturidiyyaadhaa jan salafiin immoo aawunee maxxaa imaanoot na'u jan wahaadaa khata dogongora gudda kijiba gudda as deebi amma warri salafii isaan amma wahabiyyaa jan wahabiyyaan nama rabbiin arshii olitti tolte muhammad ibn abdul wahab wahuma gartee bidaa isaanii dha'uuf شيخ الإسلام تيمية نخفر سيزن محمد بن عبد الوهاب قرتين نخفر سيزن تقال
إسان وهابية جان محمد بن عبد الوهاب نما غرتي تويدا في قبري غرتي جزيرة عربة تنخيسا نمنك قبري قبرو يقلي شركي ملي ديساني خانت أهارسي قل ليس بدا إسان تجير انتنا دو سيقلي مبالي وهابية واني جاما غرتي محمد بن عبد الوهاب الراجرة الوهاب مقارب بيت وهابية يو جان اتنبون شاكين قرنتن مالف أتي الرحمن على العرش استوى جتابر أكا قرآن نجاوت ربي نرشي ولي تولتيت ربي سبحانه وتعالى هركان كباجي هركا يساملو قب نين هركاجي ايني هرك ربي سبحانه وتعالى سيلا تنافو أركان تيني أفتر ربي تكامت ربي نرشي ولي تولتي آباش ربي نرشي ولي تولتي نمني جيه ومنهم ورغرتي أمان تنا أشاعر ما ريفين جوهن ما تريدي جايفين جوهن ور ربين أرشير رجيرا يو أرشيولي تولتي أتيو يتي كافر سنجان إذن دوبا نمني خونيف خوال نتا ولنتو يجو أما سيقلتي ما يت أكا ربين سمي الجرو كافر نو رقابو أكس جزاك الله كافر نو رقابة وان جام بيتا غافا قرتي نتي مقالة هرر جنيري قراو تره مشينري جاني تو سكولي تو كوجر مچا صاحب خيا تو كوچي قرا مال جان بيتا غنما گزي علابا ثاني والباسن سكول ايچو خا سكول مشينري سنجچو مسكين سكول مشينري سن ورغرتي على غرغار ور امنتيت سكول امنتيت مال جان اباتاچين هوي بسماي متنور سمي قدس جاني غرتي وان كردو بدن بسماي متنور جاني لالدو سيغلو جرامي فكينيا ايزان ربي ثاني كا سمي غرتي اول تك جرو بي امنن تنا نمني دي انجرو أكربي سبحانه وتعالى عرشي ولي تولته رسول صلوات ربي السلام عليه غافة غرتي أولبه ميراج صلاة غرتي في دود أفغافة أولبه صلاة أفغافة أولبه ربي في سبحانه وتعالى نبي الله موسى جدو قمي قد الدبي يو ربي لفجرات غرتي بكي يجري وجان مالي فولبا هره نبي الله موسى ديب ربي تولته بما جان أما سيقلته إذن حديث يدو دبا هنگن كب حديث ني غرتي خكرتي ربي سبحانه وتعالى عرشي ولي تولته سيغرسي ستاك زينبا أم المؤمنين رضي الله عنها غافتكو وان جتين دادته أني بار إسن غرتي عد أبا خيسانيتي رسول أفنخا إسن قده سيغلي بيرا إرغما ربي تدادتي أني مو ربي تو نخا نقده من فوق 7 سماوات جت حديث رواية بخاري هاي خون أوري بخاري خيس جرامي خون جنان إيه بخاري استيلم جانا باش اللي ديدن سيغلي خوكي إسانك ما جت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها زوجني الله من فوق 7 سماوات وفي رواية زوجني الله في السماء أي على السماء رواية بخاري ربي سمي تربا أولت نخانا قريت ربي نخانا قريت رسول الله صلوات ربي السلام عليه إذن دوبا ماذا يريدون هؤلاء وري أشاعرة ما تريدية أباجية وري أمان تنغرتي مجلسة ترى تك خنغمروف سيقول والانتان إلى قيام الساعة سيقول وري غرتي وري تويداتي في وري غرتي صوفيا غرتي أشاعرة ما تريدية بلاكلا ماري جوهن أبدا ولينغلني ترجلمون أكاسي دبين ثاني سيقول تيما سيقول تيما उत्ते देंगा अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख अक्सर नगया भैया अल्हम्दुलिल्लाह शेख गाही इकवा सऊदी अरबिया जिरात दाईसन आया arab oi bira oso dalaga jiru arane masri wai re wai ariana tisidere wai akabate ti aye ala sare esuni kabe gargare hide nabiratti ise yennani guya awa debe furada jede ani wani debe furatu se achitti guya lama olta so ani nargin timira kesa pechu ha reent wata ko do nyatimmo ozo anta kanyate awani debe furate se aye inni mo akwa mbota wallare tira koski yan furanne kala asi
guyyaa sadaffaa argee amma araba kiyyetti waamee akkan namni akkana na bira dhiisee akkam godha jennaan re'ee keessa sidii gadhiisii naan jedhe. Haya. Kalaas re'ee keessa sidii gadhiisii naan jedhe re'ee keessa sidii gadhiise re'een suni odomaa akkasiteettu ani gara waggaa lamaa isa bira dalagee re'een suni dhalte jechuudha namichi illee hin dhufne. Re'een sun dhaltee re'ee tana nama abbaa argiteetti hin so'ituu kalaasi yookiin masgiida fidiitii akka goote godhi re'een tuni haqa sirratti taati jennaan hakanarratti hin taatu sitti kenne sitti sirratti haqa taatii naan jedhe. Ayyee. Ayya egaa kanarratti taate ani gurgurii fi ani masgiidatti kennaa akka sedanaa godhanii masgiidatti kennaa gurgurii fi jennaan hin gurgurullee namallee ittiin soqqu akka sirratti taatii dhiisii naan jedhe ani kalaasisa biraa bootaa dalagaa biraa qayyaradhee wanni sun akkamii jechaa. Ati fuutee reessaa keessa gallakkisee isaatti gaafatama. Isuma gartee abbichi ka argamu taate deebisuufiin isirra jirti. Yoo abbichi hin argamne gaa maal godhan? Akkasitti ani waanarra jiran jechaa fi ani gurguriitii waan goote godhe yookiin abbaatti soqeennaan soquu dide namichi jechuudha dhuunfaa ofii walfachuudha. Maal soqa yaaboo maal soqa? Alaas ati itti kannite uumaa maal sirra jira? Eessa geessaa silaasii kanneessa? Akkasi gaafii biraa dabalachuu danda'a? Ayyee dabalatu. Akkasumatti waggaa jahamu akkana dura osoo karaa taaribaa deemnu karaa suudii kanaan beeytanii gaara keessa deemanii. Gurbaa kiristaanaa wajji deemnaa anaafii nama wayiitti karaati. Gurbaan kun bishaan wayiitu jira bishaan wayiitti taree odoon argin. Taree? Bishaanitti tare bishaan wanni akka biirii wayiiti. Eela jechuudha eela seene? Eela jechuudha. Eela maal godhuuf seene? Odumaan arginu jitare jechuudha dukkanaan deemna. Seenee kutee gad? Seenee kutee kalaasi waan akka laggii wayii soinee harkifnee hin duune keessaa baafnee yoo jedhu gurbaan kun akka malee ta'e bakka yoo inni kalaa'ee jedhu. Shaadaa qabadhu jenneen gurbaan kun immoo kiristaana. Haya. Gurbaan kalaasi akka waan bishaan sunillee badaadha. Olii gad odumaa oofu mucaan as deega'ee bakka shaadaa qabadhu jenneeni jennaani giddimaan kalaasi sagalee lamaa takka jedhe shaadaa kana jedhe akkami inni suni nuhoo isa agas qabsiisuu saniif akkami jechuudha. Qabateeree shaadaa sana? Shaadaa qabate shaadaa uumanu jennee qabatee achumaan du'e. Shaadaa qabate gaa rabbi haa milkeessu. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة ده ربنا كفلوا قبا مره ربنا كفلوا قبا إسن الله سري قوتن شهادة قبا دويتشوني وان سري قوتن ये गलतों में से का रब्बी से राजा ला ये जज़ाक अल्लाह खैर जज़ाक अस्सलाम वालेकुम Hello. अस्सलाम वालेकुम Salam. Ya Kanari. Ya Yasin kawan. Namni takko yoo inni haasi yoo ijaarsi yoo fakkii biraa godhan akkam. Gaafiin akkanaa bariin taatu. Namni tokko yoo ijaarsi hiikuu dide faksii ofirraa godhan akkamii. Guutumatti akkana faksii godhii hin godhiin hin danda'amtu. Dhageeffadhu waan isin jiru. Laa. Hayee. Waan isin jiru dhageeffadhu. Maaliif faksii barbaadde maalirra wal dhabdanii tuni dubbii qaadiiti. Qaadii dhaqii qaadiitti istifsaalatti waa'ee keetti himadhu. Dhageeffadhu waan isin jiru. Sigalee qaadii beeka. Qaadiitti himattee akkana wal dhabne rakkoon isaa tanaa rakkoon tiyyaas tanaa teetis dhagee tasaatis dhagee murtiisii godha. Malee maati anna bira dhuftee nama tokko yoo wal dhabne yoo qaadii dhagee faksii biraa wajjin galle sheekan awwalumaa wajjin galle hayyee duboo arrumaroota bareeddee ganama bas wal lolanii biraa deeme nafaan eessi jennaan na jalaa dide inni fuudhee jira bas horii fi janii daddabanii qaadii
yaa waraan mana murtira dhiyaatee dadhabanii maaliif wallol tarre fakkii irraa waraqaa naamuran narra jiran kaan wallola maaltu fidere danuma aruuza fuutanii ganama maaltu wal maal walillolle naaf inni walillolle faamilii wallole lamaanii wallolle faamilii lameenii wallole faamilii lamaanii wallolle malee naaf inni faamilii lamaa wallolanii ganama na fuudhan dhimma isaaniirra wallolte faamiliin tummoo dhimma keetiif kasaarra wallolan naa deebisme dhimma lamaan bas dhimmitti takka jidduun jirtu walumaa arrabsan akkumatti halkanuu fuunii aruusni godhameessan wallolan egaa dhimmi keetii fi kasaa keessan jiru dhimma isaaniirra wallolanii wal arrabsan akkasimi injiru wanni akkasii jalaa si fuudhuu hin danda'an eega takka ni kaasaa qabdaa hin danda'amu shari'arraa dubbanna dhageeffadhu yoommoo inni fuudhee wanni jee isa dubbisiiti inni furmaata siyaa kan jaarsuma keessatti dawwali inni fuudhee ture barmi zamaan amma ture fedhuus fuudhee haa turu isa dubbisiis dawwali aboo kana kanaa jiin isa dubbisi yookaan agartee isaan kamtu naa mala ati fuute gaa'e isaan wal fixanii isaantu gaafas birisi biraana fuudhe sigalee akkam na gootaa jiin siniikuu garaadachitti hin galtaan anjetti garaadachitti maa galtaan inni fuudhee ilmaan olii jira ananji ni kaasaati fuutee garaadachitti maal gootaame sigalee garaadachitti maal gootaame duwwaan fakkii irraa godhee heerumeetii hin jira fakkii irraa gootee heerumte duba fakkii irraa gootee eega heerumte maa dhuftee na gaafattare maa na gaafatta yaani narra jiraan kaasaa narra jiraan kaasaa maas irra hin jirre inni siniifne yoomsi akkamiin godhe yoo nirraa eeguuti duba san qaadii beeka duba qaaduma faksiis irraa godhe santu beeka ree hammaa na gaafattare qaadii faksiis irraa godhe santu beeka eega faksii gootee heerumte maa dhuftee na gaafatta ukti qaaduma keessantu beeka qaaduma faksiis irraa godhe sanichi deebi narra jira ikkiraatti gaafadde ani wayin akkas beeka ree qaadichuma keessantu beeka qaadichuma faksiis irraa godhee si heerumsiisan san waan beeka Ayyee gaafii lama isaatiin qaba. Gaafadhu. Namni tokko yoo kan amantiirra wal lolu ta'e namni tokko yoo quraana faajiree rasuula irratti namni kaafiraa tokko yoo wali buuteen nama sawwaa goote maal sirri jiru. Meera deebi. Nama tokko amantii kaafiraa irra jira namni sun ati muslima taate yoo quraana faajiree namni sun bas rasuulaaf arrabsee sallallahu alaihi wasallam akkam godhu qaba. Yoo fakkeenya wali buutee isa kana waa goote maaltu sirra jira? Maaltu sirra jira? Ajjeesee laalamta. Maaltu sirra jira yoo isa jeeftee ati shahiideedha. Nama kitaaba rabbii ciree rasuula arrabsu yoo ajjeeftee ati shahiide yoo inni si ajjeese. Lolteeni yoo ajjeeftee waa takka dhiini isaa dhiiga sareeti. Akkas shari'a namicha gartee jaballaa ka gartee jaartiin isaa rasuula arrabsitu galgaluu. Kainni gartee ajaa'iba ka ijaan qabne taay gattaay jee kana dadhabee billawa fuudhee akka nama wajjin rafuutti irra ciisee garaa baqeessee ajjeese. Ganama deemanii rasuulatti himan salawaatu rabbi islaamu alaikum wa barakatuh kana jaartii ajjeese. Boo maaliif jaartii ajjeefta? Ijaa'uun qabdu. Jannaa yaa rasuulallah gaaf meeqaan karadhee dadhabee si arrabsitee saniifin ajjeesee jeen dhagayaa jeen dhiinisii dhiiga gartee bilaashi. Akkasi. Nama kaafiraa ka gartee kitaaba rabbii ciru خغرتي رسول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أجيسو دبين جرتو أكس سيقال ده